Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatii ODM oduu keenya har'aaf qabannee dhiyaanne isin biraan geenna hamma dhuma sagantaa keenyatti nu faana turam. Oduu keenya har'aatiin boordiin filannoo biyyoolessaa murtee waggaa tokko dura ABO ilaalchisuun dabarse cimsuun waraanni mootummaa Itoophiyaa gara daangaa Tigraayitti fe'amaa jiraachuun tineen seera SC 3199 Itoophiyaatti dhiyaate koree seenetii Ameerikaan raggaasifamuu fi akkasumas Joo Baayiden Ameerikaa keessatti nama fannisanii ajjeesuu seera dhorku mallatteessuun duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'am maduma sagantaa keenyatti nu faana tura. Boordiin filannoo biyyaalessaa murtee waggaa tokko dura ABO ilaalchisuun dabarse cimsuu beeksiseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa murtii armaan dura ABO ilaalchisuun dabarse irra deebiin mirkaneesseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa ABO'n beekamtii boordichaa qabu kan obbo Daawud Ibsaan durfamu ta'uun murtoo kanaan dura dabarsee ture ilaalchisuun gareen obbo Qajeelaa Mardaasaa fi obbo Araarsaa Biqilaan durfamu kan yeroo ammaa mootummaan wal ta'e hojjechaa jiru ammoo murtii boordichaa mormuun gara mana murtii deemanii turanii dhimmi kun hanga addacha jibbaataa gahe murtiif gara boordii filannoo biyyoolessaatti deebi'e. Boordichis dhimma ABO gara isaatti deebifame kana ilaaluun beekamtii arma dura obbo Daawud Ibsaaf kenne cimseera. ABO'n guyyaa 30 keessatti kora waliigala akka gaggeessu boordichi murteesseeti jira. ABO murtee boordichaa dinqisiifachuun ibsa baaseera. Murteen amma boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa kenne kan waggaa tokko dura kennerra murtoota xixiqqoon fooyya'aa ta'uu ABO'n ibseeti jira. Boordichi dhimma kana irratti dhiyeenyaan hordofuudhaan qooda fudhattoota dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan murtii kana karaa seera qabeessa ta'ee fi deemsa seera hordofeen akka hojiirra oolchuu ABO'n yaadachiiseera. ABO'n dhaabbilee sabquunnamtii garee beekamtii hin qabneen ABO jedhanii waaman gocha isaanii irraa akka of qusatanis hubachiiseeti jira. Kana malees hidhamtoonni siyaasaa miseensaa fi gaggeessitoonni ABO mana hidhaatti dararamaa jiran akka hiikaman ABO'n ibsa kana keessatti jabeessee gaafateeti jira. Waajjiraaleen ABO cufaman akka banamaniif dabalees yeroo ammaa miseensotaa fi deeggartoota ABO adamsanii hidhuun hammaatee waan jiruuf kunis akka dhaabbatuuf boordiin filannoo Itoophiyaa waan isarraa eegamu akka raawwatu gaafateetti jira. Kompiitaroota, moobaayilaa, sanadaalee fi konkolaataawwan dabalatee qabeenya dhaabichaa humnoota tika garee biyya bulchaa jiraniin saamaman akka deebifamaniif ABO'n irra deddeebiin gaafachaa turuu yaadachiiseetti jira. Uummata Oromoo hidhamtoonni siyaasaa akka hiikamaniif qabsaa'aa ture galateeffateetti jira. Qabsoon dirree dimokiraasii babal'isuuf nageenya biyyattii mirkaneessuuf ammas jabaatee akka itti fufu ABO'n ibsa baase kanaan biyya Itoophiyaa maraaf waamicha taasiseera. Waraanni mootummaa Itoophiyaa gara daangaa Tigraayitti fe'amaa jiraachuutu dhagahame. Deeggarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabuu kan labse mootummaan Itoophiyaa lola birootiif qophaa'aa jiraachuu Bloomberg dabalatee maddeen oduu garaagaraa gabaasaa jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa ammoo lafoota humnoota Tigraay jala jirtu waraanaan bilisa baasuuf waamicha taasisaa jira. Mootummaan federaalaa fi Tigraay waraana dhiiga dhangalaasisaa ji'oota 17 booda dhukaasa dhaabuu erga labsanii guyyoonni lakkaa'amaniiru. Qabatamaan isas deeggarsi namoomaa ummata waraanaan miidhame akka dhaqqabuuf kan jedhudha. Haa ta'uutii garuu erga dhukaasa dhaabuun labsamee booda waraanni mootummaa hedduun konkolaataa 32 magaalaa kibba Tigraayitti dhiyoo jirtuun qobboo keessatti kuufamaa jiraachuu Bloomberg gabaasee jira. Ni dabalataa gara daangaa naannichaa bobbaafamaa jiru deeggarsa namoomaa gara Tigraay galuuf eegumsa taasisuuf ta'a warri jedhu jiru. Mootummaan Tigraay garuu ija shakkiin ilaalaa jira. Dubbii himaa mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa sochiin waraana taasifamaa jiru kun daandii deeggarsa namoomaa eeguuf kan kaayyeffate mitis jedhaniiru. Kantiibaan magaalaa Qobboo obbo Addisuu Wadaajoo bilbilaan akka jedhanitti gabaasni Bloomberg mootummaa naannoo Amaaraa fi uummanni naannichaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana hin fudhanne jechuun natti himanii jiru jedheera. Pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa Yiliqaal Kaffaalaa tibbana dubbii mana maree naannichaaf dubbataniin mootummaan federaalaa fi naannoo lakkoofsa humna waraanaa dabaluuf karoorfachuu ibsaniiru. Kana milkeessuuf raayyaan ittisa biyyaa of ijaaruuf of leenjisuu fi of jajjabeessuu irratti bobbaafamaa jira jechuun qophii waraanaa taasifamaa jiraachuu akeekaniitti jiru.
mootummaa naannoo Amaaraa aanaaleen to'annoo humnaan to'atee jiru humna waraanaatiin tikfachuuf waraana itti fufuuf jennoo qabatee jira jedhaniiru. Naannichi lolli xumuramee jira yaada jedhu akka hin fudhanne gaazexaa Riippoortar gabaasee ture. Gaazexaan Riippoortar pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffaalaa hubeeffachuun akka gabaasetti naannoon Amaaraa bakka humnoota Tigraay to'atanii jiran keessatti rakkoo beelaa fi dheebuun hammaatee jira jedhaniiru. Naannoo rakkoo beelaa fi dheebuu jiru kana bilisa baasuuf mootummaan federaalaa humna waraanaa qabu hunda walitti qindeessee sochoosuu qaba jechuun mootummaan naannoo Amaaraa waamicha taasisee jira. Mootummaan naannoo Tigraay ibsa karaa damee haajaa alaa naannichaatiin baaseen mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaaba jedhus hanga ammaatti deeggarsi namoomaa qilleensaanis ta'ee lafoon naannicha akka hin seenne ibsee jira. Wixineen seera S3199 Itoophiyaa irratti dhiyaate koree seeneetii Ameerikaan deeggaramutu dhaga'ame. Wixineen seera S3199 Itoophiyaatti nagaa fi dimokiraasii jajjabeessuuf jedhamuun dhiyaate. Hiixata dheengaddaa koree walitti dhufeenya alaa seeneetii Ameerikaatiin fudhatama argachuun gara sadarkaa itti aanutti dabarfameera. Wixineen seera S3199 Itoophiyaan Peace and Democracy Promotion Act jedhamuun dhiyaate kun namoota dhuunfaa Itoophiyaa fi Eertiraa irraa waraana keessatti hirmaatan irratti dhorka cimaa kaa'uuf kan qophaa'e ta'uu ibsi walitti dhufeenya alaa Ameerikaa baase ni mul'isa. Ibsichi akka jedhetti waraanni Itoophiyaa keessaa erga seera kana hojiirra oolchuuf dhiyeessinee kaasee jijjiirameera. Garuu amma dhimmi guddaan akkuma jirutti jira. Seerri kunis qaamolee waraanicha keessatti badiiwwanii fi golee namooma hedduu raawwatan hunda itti gaafatamu taasisuuf ni gargaara jedheera. Itti dabaluunis seerichi kan gahe odeeffannoo sobaa fi gahee qaamolee alaa waraana Itoophiyaa keessatti bahuun akka waraanichi hin dhaabbanneef miidhaan isaa itti fufuuf gumaachan irratti kan xiyyeeffatudha jedheera. Wixineen seera seeneetara Niiw Jeersii kan ta'e Roobert baruma kana onkololeessa keessa seeneetiif dhiyaate kunis koree amma walitti dhufeenya alaa seeneetii biyyattiitti dhiyaachu akka fudhatama argateen booda gara adeema itti aanutti dabarfameera. Ibsa koreen kun baaseen dhukaasa dhaabuun namooma mootummaa Itoophiyaatiin dhiyeenya labsamee ture mallattoo gaarii ture. Haa ta'u malee karaan deeggarsi namoomaa galuun fooyya'insa hin agarsiifne. Akkasumas qaamolee waraana keessatti hirmaataa jiran dhukaasa dhaabuu hin mallatteessine yookaan mari'achuuf waliigalteen taasifne. Kanaafuu daandiin nageenyaa biyyoolessa Itoophiyaa dheeraadha kan jedhe ibsichi. Seerri kunis koongireesiin dhimma itti gaafatamummaa fi waraana dhaabuu irratti ammallee cimsee hordofaa jiraachuu ergaa kan dabarsudha jedhaniiru. Wixineen seeraa kun itti aansee yoo seeneetii biyyattii guutuun mirkanaa'e akkasumas mana maree bakka bu'oota ummataatiin raggaasifame pirezidaantii biyyattiin mallattaa'uun seera ta'e hojiirra oolfama. Kanaan dura wixineen seera HR 66 duwwaa jedhamuuf Itoophiyaa fi Eertiraa ilaallatu mana maree Ameerikaatiin dhiyaate kan ture ta'uun ni yaadatama. Wixineen seeraa kunis namoota dhuunfaa Itoophiyaa, Eertiraa fi waraanicha keessatti badii raawwataniif itti gaafatamudha jedhaman irra kan dhorka kaa'udha. Wixinee seera mootummaa Itoophiyaa cimsee mormu kunniinis pirezidaantii biyyattii Joo Baayidaniin kan raggaasifaman yoo ta'e Ameerikaan dhimmoota nageenya faayinaansii fi immigireeshinii Itoophiyaa irraa dhorka keessi. Wixineen seera HR 66 duwwaa jedhamu kunis baatiin dura mana maree bakka bu'oota uummata Ameerikaaf dhiyaachuun gara mana maree dhimmoota tajaajiloota alaa haqaa faayinaansii fi tajaajilawwan humna waraanaatti ergamuunsaa ni yaadatama. Nama fannisanii ajjeesuun yakka jibbaa kan sadarkaa federaalaa ta'e akka ilaalamuuf pirezidaantii Joo Baayidan seera dhiyaate mallatteessaniiti jiru. Kunis seerri kun yeroo jalqabaaf erga dhiyaate waggaa 100 caala booda ta'uun ibsameeti jira. Dargaggeessi gurraacha dubartii adiitti Booricee yookaan Siiksee jedhamuun yakkamee ajjeefame Himnattiil jedhamu. Seerri kun moggaafamee baatii bonaa kan bara 1955 Mississippi keessatti kan ajjeefame yoo ta'u bara mirga siivilootaaf qabsaa'amu sana keessaa mufannaa guddaa hordofsiisee jira. Pirezidaantii Baayidan kibxata dheengaddaa haasaa dhageessisaniin gurraachota irratti ajjeechaa hokkoraan guutame gaggeessuun doorsisanii akka isaan ba'anii sagalee hin laanne taasisan jedheera. Ajjeechaan gocha shororkaa sobaa namni Ameerikaa keessatti dhalate kamiyyuu walqixxee miti jedhu itti gargaaramanidha. Shororkaa sochii mirgaatiin dhiira, dubartootaa fi ijoollee nagaa muka irratti funyoon fannisanii reeffa isaanii gubanii bishaan keessatti buusuun kolaasan kan jedhan Baayidan sagaleen akka
qabaanne mana barnootaa akka hin seenne hojii dhuunfaa akka hin qabaanne dhorkuu fi akka macaafa qulqulluun lallabne taasisan jedheera. Kana malees sobaan nama ajjeesan, meeshaa waraanaa qabu akkasumas saamiinsa gaggeessan jechuun gurraacha waan ta'eef jecha yakku jedhaniiru. Kabajamtoota hordoftoota maatii ODM oduun kennaarraaf qabannee dhiyaan kana fakkaatan birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.